والجنات أفان أمارتي فأفان أورمو والجنات ديمير وتيتو أفان أورمو هجام أفان هجام موتما فدرالات ويجتو مالي سوداني مالي في أبوليس أفان وي سومالي رائر جفنا في أفان سومالي تلي تأوسر جرو رومو دواميتي أفان أفاري يوم غافة تنجركون أفان تغري تلي تأوسر جرا مالي كان كيس أوبسيسيفنا بيجي ماجوريتين هاركي سديتمني أورومو في أمارة بيجي سنكيسة تؤمني والتيو لاكوفتا فوتي سلازي فيدرال لانجوجي أنت أوسرجر دومينانت لانجوجي لمان أفان أورومو تيف أفان أمارة توجنيه ولي قال لي I have no problem إيشي هاga أفان ولايتا أفان وجا موتما فيدرالات أو أفان أورومو تيسين توجنيه أكمتيان هان طاليان قوياتو كون أفان شي أفان وجا إثيوبيا غودي هان من ركنما براتو كون كامني سانغودي نو أكمت كانتا أرجع يو كان كيسة إمبلس أوفني واي أورومو تلي يو هاسوف إمبلس أوفتين هاسوف تو جامي كان أفان كان هاسا كندي سا يو بكفني awareness nama keenya akkanatti haasa'uun bilisa ta'uudha jedhanii haasa'an sirriidha. Kaleessa yoon obboleencoo dhaga'u baay'ee naare. Diaspora ta'uun extremistii ta'uudha jedheetti haasa'e amma namoota gurguddaa keenya tacha'uu nama hindi. Obboleencoon kaleessa biyyatti galanii miti maal diaspora turanii yoonu biyya jirus diaspora turanii dheengadduma kaleessa ila waggaa 5 miti biyyatti deebi'an. Extremistii turanii yoo biyya alaa turan miti. Koodii uummata Oromootiif qabsaa turan maaliif har'a itti qaanaan ila dominationiin sun hin jira jechuudha argite warruma qabsaanii nu uummata kana liidii godhanii aangoo qabsiisan ammaani obboleencoon Takla Ministry Ethiopia, President Ethiopia tan jadi tu expect argite OLF liidii godhasan maaluman Oromoo akkasii yaada miti isaanis yoo OLF hoogganan aangoon qabada jedhanii miti akkamitti qabatan Oromoo ta'anii afaan Oromoo haasa'anii si kalamiti kun extremism miti nama guutuu ta'uudha. Nationalistii ta'uun nationalistii German ta'uun nama guutuu ta'uudha. Namni German ofiin jedhee ofitti boonu namni Faransaayidha jedhee ofitti boonu extremistii miti nama guutuudha. Eenyummaa isaatti nama amanu Chaayinaawii namni Chaayinaawidha yoo sin jedhu nama ofitti amanu ofitti haasofta. Maaliif ani Oromoo ta'e ani Amaara ofiin jedha? Could you tell me? Akkamittiin koozii Oromootirratti mara wajjin negotiation irra yuutaa. Waa'ee afaanii right hojarra ooluu sarra jira. Oromoo bulchuu sarra jira. Kun gaafii keessaa seenuu sarra jiru. Itoophiyaa bulchuu danda'u nurra jira. Kun gaafii keessaa seenuu sarra jiru. Uummanni Oromoo qabeenya isaa power sharing godhu resource sharing godhu sarra jira. Kun gaafii keessaa seenuu irra jiru. Hundi keenya kanarratti walii galuu nurra jira. Jedhanii akkamitti ofitti amanuu dadhaban. Akkamitti namni Oromoon tokko zamana kana erga uummanni kun hundi qabsoo kanatti du'een booda waggaa 50 namni itti du'e waggaa 50 namni jiruun isaatti diigame waggaan 50 kaareerii keenya dhabne hanan asirra taa'ee ta'u akka bunaa dafuuf game sacrifice wanna itti gooneef wanna waagaa itti kafalleef maqaa uummata kanaati malee akka dhuunfatitti baranii baradhee jira akka dhuunfatitti ani Amaara ta'ee jiraachuu nan danda'a bara afaan Amaaraa haasa'aa nan beeka dhuunfaadhaaf yoo ta'e jechuudha. Miti ani akka dhuunfatitti ani jiraadhee uummanni kiyya yoo bade maal faayidaan kiyya? Uummanni keenya resourcein isaa jalaa fudhatamee akkamitti bade uummanni guddaan kun jedhee yaada. Uummata meeqa bade? Red Indian Ameerikaa keessatti akkamitti badan? Akkamatti badanii miti? Uummanni Filisxeem akkamitti badaa jira? Yoo mootummaa qabaachuu baatte, yoo mootummaa sitti amanu qabaachuu baatte, ofitti amanu waan uummata san bakka bu'u yoo qabaachuu baatte hin badda. Amantaa sin oolchuu afaan gandaa baruu si balleessa malee sin tolchu. Kanaafuu negotiatiinoonni kufan kuni hani amma kana naasaa malee angizee wayyaanii intarasii wayyaaniitiif hojjetti intarasii Tigreetiif hojjetti. Kanaafuu achi jalatti 1991 kooziin Oromoo yoo kollaapsii godhe humna qabanii OLFin yaada qaba malee humna hin qabu ture humna qawwee
yoo isaan mo'atan wannan OLFitti faradun qabu. 1974 Mangistuu Hayilamaariyaam Mareellaa Raashuu fi awaajota gizeessan uummata keenya haga ta'e hafuura baafachiisan godhanii kaaliyooti dhiisan uummanni keenya gizeessan ofuun barre Taaddasa Birruu faantuu akkanumatti azaatti du'anii. Nus yoommoo karaa san deemne jarri kun ijaarame uummanni keenya ni ijaaramne jedhanii siistama impaayeraa san qabatanii too diganii jiran argitee namticha ani aangoon kiyya mootummaa qarraa madda jedhan fuudheera ajjeesee mana isaa reeffa isaati irratti mana ijaarratee biiroo isaa ijaarratee bulchaa ture Mangistuu Hayilamaariyaam. Siistama san siistama impaayeraa san Salomonic daayinaastii jedhameen odeeffamu san daaraa godhe namtichi sun. Walii galaa miti sirna nafxanyaa ciisanyaa lafa Oromoo hunda dhuunfate san awaajii takkaan Zagayyee Asfaa faanti barreessanii obbo Zagayyee Asfaa faanti barreessaniin daaraa godhan. Har'a maaliif poolisiin afaanaa daaraa ta'uu dide poolisiin afaanii jarri nurratti ijaarratte. Konfidensiin amma siin jedhu kun wanta dhabameef argite. Maal haasofnaayyuu maal mari'atnaayyuu bar wannuma mari'annuyyuu nurra hin jiraatu odoo namni keenya mataan isaa bilisa ta'e. Si galaa miti? ምን አባታቸው ያመጣሉ ማለት ባሳኒ ፊደን ማለት ፈርካ ቀበኒ ማለት ባሳኒ ፊደን በየሳኒ ከሰት ሳምቡልቻቸው በየከኝ ከሰት በራነ ጎሸቲ ወዳጅ ኡመን ከኛ ሞዩ ቆጲዳ ሃን ቆጳው ዲዴ ማታ ወሪ ጀራ ቀርቴ ጆሌ ጉዲፈቻ ጀራቲ አርግቴ ወሪ ሲርነሰን ጀለቲ በሬ ሲርነሰን ኢባውን እንጅሬፍ ኡመን ከኛ ረካጃጅ ሲስተም ኢትዮጵያን በርሲሰሱኒ ሲስተም ኢትዮጵያ ሰነመለ አከዋቃትቲ ከበድ ኩኒሞ ገርሞ ፊት ጅራት ካናቱን ረክስ ካና ከሳ ቡቅሱ ደንደኡን ረጅራ ፈንዳሜንታሊ ናሽናሊዝምን ኮንፍሊክቲን አዱኛ ረጅሩንዱዩ ናሽናሊስት ኮዚዳን ገገፈማ ጅራ አይዲዮሎጂካል ወሪን እንጅሩ ሪሊጂየስ ወሪን ሀገተ እንጅራ ማጆሪቲ ኦፍ ኢት ናሽናሊስቲክ ወሪ ዳታ ፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ ኮሌክቲ ጎዴ አኖጋዲ በለማላ አለችን ቱሬ ሃሶማን ሲፋና ጎዱ ከና ሃሳውዳ rakinoota biyya adda addaa dookumentii godhanii warri Ameerikaa kun yuunivarsiitiin Princeton University nana as New Jersey jiru Ameerikaa keessa yuunivarsiitii guddaadha. Ekspertoota baay'ee qaba asirratti waan kanarratti han barreessan matsaaftoota babbareeda barreessanii jiran artikloota babbareeda qaban. Warri Ingilizii kunis akkasuma. No maalinni amma sanundaa laaltee keenya kana yoo laaltu maal sitti agarsiisa sitti fakkaate. Koozii Oromoo irratti amma gareedha yaada namni keenya. Gareedha yaaduun kunuyyuu han dhalatee koozii naashinaalizimii kana fuulii andarstaandii godhuu dadhabuurraa dhalata. Poolitikaan Oromoo saditu jira gamme kanan dura miidiyaa kanarra taasifnee jirra. Guruppiin tokko Grupuma Amaaraanaayizd ta'ee raawwatee zariin isaanii Amaaraanaayizd ta'anii Finfinnee keessatti hundi keenyaa beeknu Oromuma ta'anii han Amaara ta'an. Amaarri by the way civic identity dha malee zariidhaan hin jiru. Agawootu Amaara ta'ee, Qimaantitu Amaara ta'ee, Oromootu Amaara ta'ee, Tigreetu Amaara ta'ee, Guraageetu Amaara ta'ee malee ethnic identity akka Oromoo kana lafaa dhaabbatee Amaara hin jiru. Oromoon Amaara raawwatee nu Amaara taanee jirra. Lammata duubatti hin deebinu Itoophiyaa Amaaroof desanitti itti fufna jedhee yaadu hin jira kana lafatti qabnee jara kana maal goonu akkamitti barsiifnu akkamitti karaatti deebifnu jennee raawwannee teenyaa haasa'uun jira tokko kan. Lagni kuni laga qabsoo Oromootitti yaa'u, laga qabsoo Amaaratitti yaa'a, laga qabsoo Tigreetitti yaa'a. Guruppiin kun ittuma amaneeti by the way ideologically. OPDO keessa namoonni akkasiin jiran namoota akkasiiti yoo amman opportunity argate ogguma shanan kana warri nu Itoophiyaawidha jedhutu iyyuu ila kaadroota OPDO tokko yoo argite amman warra bilxignaa yoo argite Oromoo ta'anii nu extremist no han OPDO dis han kafaa'oo keessa taa'anii raawwatanii to kafaa'oo ilaan Professor Mararaa dhan gaggeeffamu kana achi keessa taa'anii
Nu warra ala dubbatu kan extremistii godhanii isaan immoo Amaaratti fudhatama argachuudhaaf moderate of godhanii haasa'an. Iduma kiyyaan arge postiin ani godhu laalanii raawwataniit ila kun extremistiidha nu moderate jedhanii warrumti maqaan beeynu asirratti miidiyaa irratti kaasuun irra hin jiru. Akkasitti warra barreessanii jira. Namumti ila qabsoo uummata Oromoo hoogganna jedhanii executive committee kafaa'oo keessa jira. Ano PDODs. Kaleessa mooyyuu diasporaan extremism jedhanii obboleeyyan kabaja guddaan isaaniif qaba yoo dubbatan nagayeetti baay'ee yaare. Ndee. Bare koozii Oromooti irratti waa'ee Oromooti irratti tokko haadha ta'ee tokko haadha biddeenaa ta'uu tokko abbaa ta'ee tokko abbaa biddeenaa ta'uu hin danda'u. We are all Oromos. Maal gaafachaa jirra ideology miti yang gaafachaa jirru republikaanii haa taanu dimokraatii haa taanu jenneeti yang gaafachaa jirru waa'ee afaan Oromoo waa'ee lafa Oromoo waa'ee aadaa of Oromoo waa'ee Oromoon akka Oromootti of bulchuudha. Maroo maaliif qabsaa? Ijoolleen biyya keessatti keessa jiran maaliif qabsaadhaan biraa koozii maal qaban? Min ስልጣን ካልያዝን ሞተን እንገኛለን እሰት ነንፋ ጋሬዳን ይጃራማኒ ወራ አከስተ ያደን እንጅራል ግሩፕ ኦለፊ ከሰስ ግሩፕ ከፋው ከሰስ ግሩፕ ኦፒዲዮ ከሰስ ዋይ አንጎዱ ዋ አንጎን ገንዘብን ፊድ ይደን ይሆነ ያ ዱቢን ዋይ ገንዘባቲ ሚት ማይ ፍሬንድ ከናፉ አይዲዮሎጂካሊ ኢትዮጵያኒስት ግሩፒንግ ኩን ሞዩ ሁለተኛው ግሩፕ ኦሮሞ ከሰት ያን namni keenya wal kabaje akamitti wal taasofna jechuu sarra jira wal arrabsuu dhiiseera wate grupiin akkanaan keessa jira dubbii kana akamitti eekna jedhee yaaduu yoo danda'e duwwaa wal taasawuu danda'a jedheetiin kana kaasaa jira. Amaara Oromoon hin jiran Itoophiyaanist politikaan isaanii han Amaaratti yaa amantaadhaan oolumsi isaanii jiruun isaanii social life isaanii han achi keessa ture achi keessa wannan ture nan beeka. Garanatti mooyyuu federalist Itoophiyaan Oromoon hin jira. Itoophiyaa keessatti rakkinni Oromoo Itoophiyaa keessatti naa hin hiikkata. If we do a couple of things kana Dr. Maranaan akka gaariitti lafa kaa'e. One man one vote yoo ta'e በወርድና በስፋታችን አንጎ argachuu hin dandeenyaan uummata guutuudha uummata foxxoquu miti as keessatti 4 kiiloodhaaf nutu itti aana aangoo qabachuu hin dandeenya jedhee raawwateeto ANC maannoo Oromo National Congress dhaaba jedhu tokko yoo dhaabani backgroundiin inni maxaafisaa keessattis kenne kana ANC ra copy godhan African National Congress sanirra Oromo National Congress copy godhan modeluma South Africa san Ethiopia keessatti hojjarraalchina uummanni gurraachi South Africa ra foxxoqnan jenne South Africa dhuunfanne jedhee nullee akka Oromootitti Ethiopia dhuunfachuudhaaf hojjechuun irra jira yaada jedhurraa madda jechuudha yaadni isaanii yaadni sun akka yaadatitti kabajamu sarra jira argite. Yaada kanarratti yoo wali akka yaadatti yoo wali taasofte ati gruppii kana jettee wal arrabsuu dhiiftee raawwatteen yaadni kee bakka kanatti hir'ina qaba bakka kanatti kiyyatti guuta jettee yaaduu dandeessa jechuudha. Kanaaf federalist gruppiin kun hin jira wayim identity politika warri advocating godhu. At the same time third wing hin jira maqaa self determination itin maqaa referendum itin secessionist agenda illee warri qabu gruppiin hin jira. Keessattuu warri OLF keessatti waggaa 50 akkana cultivate ta'e more mataa kanaan amma isaan openly secessionist jedhanii dubbatan. Referendum yoo jedhan self determination yoo ta'e jedhani ana akka nama seeratitti secessionii malee wanni self determination addaa jedhamu jiru yoo federal structure jedhan naannoon Oromoo ijaarramee Oromoon empowered ta'a jettee maqaa federalismitti amantu yoo ta'e you have to stand for that. Garuu isa clearing godhan. America diplomaatota America nakka Mike Cameron fundura gootee raawwattee referendumiin barbaade yoo jetteen secessionistiidha han Amaarri jettu san bira dhaqa jechuudha agar lamaaf ras namni hedduuti. Nation state kana mooyyuu diiguudhaaf immediately ajandaan qaban sigalaamti anan jedhu. Kanaafuu yoo diigdellee by the way conference roomii keessatti diigdu biyya. Aango qabatee tumnaan diigda malee conference roomii keessatti walii galteedhaan biyyi diigamin jiru. Sigalaamiti. Politikaan Oromoo kun garuu closed door keessatti waan haasamuuf kun rakkina jedheetiin argaan.
Kanaafuu waliigaltee dhabuun ati kaafte kun Itoophiyaa centric talking kuni wanna lamarraa madda jechuudha. Tokko wanna sadi tokko akkaataa uummanni keenyatti cabe well defined ta'eetoo akkan irratti qabxii shanan kaase kana understanding goone wanna kana curie goone raawwane bakkatti deebifna. Argitee warri Germany yoo Roman Empire jalatti bulan afaan Laatiniiti yoo bulan afaan keenya afaan Laatiniiti gadi jedhanii amananiiti. Zen gaafa afaan isaanii ta'u afaan German biyya German uumame. Hagarraa kanatti bulle maacha kanatti bullu jedhee uummanni Oromoo murteessuu danda'u sarra jira. Beektonni Oromoo murteessuu sarra jira jechuudha. The same phenomenon of repeating godhaa jira. Maali of repeating godhe? Print media, radio fi television yoo uumamu jarri sun bilisa of baasan afaan isaaniitiin dubbachuun afaan isaaniitiin barreessuun afaan isaaniitiin publish godhuun afaan isaaniitiin biyya isaanii bulchuu. Austro-Hungarian Empire Laatiniidhaan biyya bulcha ture. Austrian Germanitti deebitee, Hungarian afaan ofiitti deebitee, Croatian afaan ofiitti deebitee, Serbian afaan ofiitti deebitee, Poland akkasitti afaan ofiitti deebite. Kuni barila seenaa bara dheeraan durii miti barila gadduma kana ta'e Oromoodhaaf kuni garuu sarra jira. Warri mootummaa keessa jiran guutamanii raawwatanii beekumsa addunyaa politikaan addunyaa akkaataa itti deemuun understanding godhanii hundi keenyayyuu on the same level ta'uu nurra jira jechuudha. Akka uummataatitti, akka political partytitti, akka gareetitti. Kanarratti olii galle zan walin rakkifnu jechuudha argite. Sanii achi immoo Itoophiyaa tursiifnu moo akka empire Austro-Hungary san biyyoota diddiignee biyya Tigree haa uumnu, biyya Amaaraa haa uumnu, biyya Oromoo haa uumnu, biyya Somaaliyaa haa uumnu, hundaa addana facaafnu isarrattis immoo openly haasa'uudha. Amma achi hin jiru. Sigalaa miti achirratti illee negotiate godhuu irra hin jiru. Then ajandaan ittiin haasofnu rakkina biyya kanaa erga hubannee booda wanna keessa jiru erga hubannee booda afaan duratti ofirraa diiguu irratti yoo olii galle namni keenya nama keenya haa bulchu diktaataraa ta'u wanna fe'aa ta'u system of government miti hanan haasa'u. Kana yoo goone rakkinni kun karaa qabata jechuudha. Ijoo dubbiiti har'aan haasofnu. Namni keenya qaramuu sarra jira fillafiiti walitti muunurra jira. Ani garee tokko keessaan jiru. Koozin uummata Oromoon waagaatti kafalle kuni han kaareerii keenyatti dhabne kuni han jiruu keenyatti dhabne kuni han maatiin keenyatti bittinne kuni han diinatti uummanne kuni karaa qabachuu sarra jira. Maaliif generationitti aanutti darba gamme? Maaliif darba? Bar obboleeyyan Shimallis Abdiisaa har'a yoo qabeenya qabaatan boru faannoon yookaan boru Tigreen yookaan yoo Finfinnee irratti aangoo qabaatan jarri sun hin du'an. Uummanni Oromoo yoo jiraate duwwaadha obboleeyyan isaan jiraatu, inni han jiraatu, Shimallis Abiy Ahmed han jiraatu, ijoolleen isaan jiraatu Oromoo yoo jiraate duwwaadha. Yookaan fitti jala. Kuni dhoksaadha Abiy jalaa, kuni dhoksaadha Shimallis jalaa. Kuni dhoksaadha Oromoo amma wanna deemaa jiru biyya keessatti wanna deemaa jiru hubaturraa dhoksaadha kun. Warra hooggantoota naasa uummata illee fixuudha lafa waa'ee lafaa haasofne dheengadha. Abbaan hoteela torbaa nagaan jiraata haati ijoollee torbaa hin duuti. Eenyutu duuba kana hana jeessu san du'us Oromoodha. Garuu han duuba nagaan jiraatu eenyu? Saba biraati. Kuni biyya keenya keessa manca'uu buqqa'uu sarra jira gamme. Sigalaa miti. Kanaafuu kanarratti yoo confidence in across the board walii galee dispensationii addunyaan political addunyaan kun dispensationii deema. Bara afaan Gi'izii afaan waaqati jedhamee amanamu. Afaan Hibruu afaan waaqati, afaan Greek afaan waaqati. Afaan Laatiin afaan waaqati jedhamee amanamu san namni itti bulee jira. Booda afaan kiyyallee afaan waaqni afaan kiyyan nagaa gaafa jedhu har'a afaan Laatiin hin jiru. Har'a afaan Greek hin jiru, har'a afaan Hibruu afaan waaqati jedhee warra Israa'el malee ambiraa namni itti amanu jiru hunduu afaan ofiitiin bula. Zan Itoophiyaa keessatti maaliif adda ta'a? Maaliif afaan Amaaratiin haasawuun mirga itti fakkaata? Ila Dr. Abiy afaan Amaaratiin yoo haasawu nama meeqatti isa dhaggeeffata sitti fakkaate?
afaan Amaaratiin Dr. Abiy yoo haasa'u harka 29 duwwaatu Dr. Abiy dhagaa harki 7 Itoophiyaa isa dhaga'u. Kun yaanani jedhu don ta'in daataa lakkaawwame namni afaan Amaaraa dubbatu har'uma kana 29.3% dha uummata Itoophiyaa keessa. Zan afaan kun shelf ta'ee raawwatee naannoo 3 yoo didamellee akka afaan Gi'iziisan Orthodox Church keessatti tinaaqan dasan malee afaan mootummaa ittiin bulchan ta'uu hin danda'u bakka. Harki 50 harki 60 an dubbatu afaan Oromooti. Then make afaan Oromoo the working language of the country. Period. Kanarratti maal moroo wajjin negotiate godhan. Maaliif oggaashan ture Dr. Abiy? Eenyu sodaachuudhaan uummata isaan uummanni Oromoo waan kana duuba dhaabbatu afaan isaa maaliif seerri ba'uu dide? Ani waggaa 10 olii waa'ee kana qoradhe gamme. Ani nama seeratti. Poolisii afaanii qorachuun ana faayidaan inni dabalu jiru. Uummata Oromootti fayyada jedhee raawwateeti sa'aatii kiyya irratti balleesse malee. Garuu har'a waa'ee afaan Oromoo haasa'an jirru. Ekspertoonni waa'ee afaan Oromoo walitti qabamanii raawwatanii koomishiniin tokko dhaabbatee raawwatee poolisii kana diivelooppii godhan jiru. Maalirraa warri aangoo qabate kanatti waan namanneef. Warri Jarman bari ekspertoota isaaniitiin afaan isaaniitti amanee raawwatee too zana kana goonu jedhanii too gadi ba'an. Minilik afaan Amaaraa dubbatan nama kutaa tokko barate of keessaa hin qabne santu afaan Amaaratti waan amanuuf afaan hojjaa godheera. Zan Dr. Abiy Shimallis Abdiisaa maaliif sodaatan? Bakka bu'oonni caffee keessa jiran maaliif sodaatan? Paarlaamaa keessa jiran maaliif sodaatan? Adaanech Abeebee maaliif sodaatu? Hiriira yoo baate maal abbaa isaanii fidan? Yoo didan bar naannoon afaan Amaaraa dubbatu jira naannoo 3tti galuu hin danda'ani. Asitti afaan Oromoo naasa'u yoo jedhe he can work out. Eenyutu Finfinneetti isaanii lakki Finfinnee keessa nu jiraadha jennee asitti shikaala wayii dhaabnee tushaa wayii qopheessinee raawwatnee miila fi harka isaanii hiine deemuu hin danda'an. Afaan keenya yoo kabajuu baatan nu yoo nu jibban lafa keenya jaallatanii yoo nu jibban maal abbaa isaanii lafa keenya keessaa godhan. Sigala miti. Afaan guunnee yoo taasifnu kana kun extremism kun of ta'uudha kun of baruudha kun of beekuudha. Ani fi Abiy Ahmed ani fi Shimallis Abdiisaa daan jiraachuun irra jiru. Ati fi Abiy Ahmed ati fi Shimallis Abdiisaa daan hin jirtan gamme. Consciousness mataa keenyaa yoo ta'e malee sin jedha. Kanaafuu 1974 Ethiopian centric 1981 Tigray fi Ethiopian centric 2018 jijjiirama Oromoon fide sun illee deebi'ee Ethiopian centric ta'ee to Biraanuu Naggaa yoo biyya jiraatu Biraanuu Masqalaa biyya alaa jiraatu maalinni Guraageen Oromoon balleessa jedhee paartii ijaarrate yoo biyya jiraatu yoo inni ministeera ta'u namoonni Oromoodhaaf qabsaan kabajamanii bakka kabajaa argachuu yoo isaaniif malu maaliif maneedhaa jirtaan? Maaliif wal tuffata Oromoo? Argitee barila warruma mana hidhaa jiran kanatuyyuu borodoo Abiy waa ta'e gaddaaf ani namni Gondar namni Gojjaa namni Tigree namni Eertiraa Abiyyiif hin gadda jedhee yaadu'an odoo inni waa ta'e odoo inni waa ta'e anumaaf situyyuu gaddaa anumaaf situ aaraa anumaaf situ waa ta'uudhaaf deema miti. Uummatuma Oromoo kana hambiraa maaltu jira? Uummata isaanii beezii isaanii godhatanii hojjechuudhaaf murteessuu danda'uu isaanirra jira jechuudha. Na kuni sirriitti lafa kaawwamuu isarra jira. Hambiraan ani ajandaa Oromoo keessatti hannaan galle. Hannaqanii too Zanzibarittis ta'ee Taanzaaniyaatti saasan kana irratti. Kanallee ifa goonee walitti himuu danda'uu nurra jira. Oromoon har'allee Democratic systemiin wayii hin jira jedhanii amanan biyya san keessatti. Biyyi bakka san hin geenye. Dura Oromoon Oromoo ta'uu isarra jira. Oromoon taane. Qabsoon lafa hin qabanne. Biyyan dhuunfanne. Lafa keenyattuu irrattuu abbaa biyyaan taane. Inni immoo mirqaadhaan hin dhufu. Inni dimokiraasiidhaan hin dhufu. Han jedhu kan nuu galuu isarra jira.
transitional government kam dhaabda? Tigree keessatti transitional government dhaabda? Amaara keessatti transitional government dhaabda moo transitional government dhaabna jechuun bari Oromiyaa jaraaf qoonna jechuudha. Hambira homaa of keessan qabu. Zan akka Oromootitti hundi keenya yoo walii galle koozii Oromoo advance godhuudhaaf wal faana hojjanna jedhanii walii galuu danda'u isaanirra jira. Bakka koozii san malee bakka aangootii miti. Amma namni keenya waa'ee aangoo jaada. Kana keessaa bahuu danda'u isaanirra jira gamme. Ijoon dubbii kun lafa kaawwamu isarra jira. Kooziidha dubbiin. Raashiyaan taatu Raashiyaawii yoo taate. Oromoon Oromoo, Oromiyaan Oromoo taatu yoo Oromoofte. Oromummaa isaan jedhan kan. Oromummaa jedhanii miti. Yoo Oromummaa ideoloojiin nuun jedhanii miti. Bakka namni keenya waa'ee Oromootu naasofnetti barodoo akka isaan nuun jedhan ta'eetu waa'ee Oromoo namni mari'ate. Akkamitti nama gammachiisa sitti fakkaata. Barammachi hin jirru. Isaatu hanqate. Maaliif wal ajjeesarree Oromoon? Guraageen miiliyoona nu keessa jiraata. Amaarri miiliyoona nu keessa jiraata. Tigreen miiliyoona nu keessa jiraata. Araboonni dhufanii miiliyoona nu keessa jiraachaa jiran. Chaayinaan dhufee miiliyoona nu keessa jiraata. Haan Oromiyaan itti toluu didde Oromoo duwwaadha. Hiyyeessa. Haa cuucaa kana maaltu kana fide yoo jenne wanna nurratti ijaarame kana godhe. Kanaafuu ilkeen kuni buqqa'uu isarra jira gamme. Political processiin amma haasa'amu kunillee karaatti deebi'uu isarra jira. Karaatti deebi'uu isarra jira. Kanaafuu the three one political direction sadeen jiru kun han Ethiopianist wing isani warra Amaaraa kana maal goona? Wallo Amaaraa maal goota? Barsiisuudha miti. Ina jeefta. Barsiisuudha. Eenyu barsiisa? Primarily responsibility koozii Oromoo advance godhu dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati. Dirqama mootummaa naannoo federaalaati. Miknaatum wal quxxummaadhaaf mootummaan federaalaa kun yoo dhaabbate malee biyyi sun sirraa'u. Historical injustice biyya san keessatti ta'e akkuma uummata gurraacha Ameerikaa bara dhibba baay'ee gabroometoo rakkina keessa ture affirmative actionii adda addaatiin ol baasan uummanni walloohan afaan isaa jalaa bade afaan isaa restoorii godhuudhaaf pirogiraamni bahee hojjetamuu isarra jira. Eenyummaa isaa deebisanii dookumentariin adda addaan warra Yejjuun, warra Iluu, warra Himanuu, warra Baabboo, warra Himanuu hundaayyuu kan hunda isaaniitu kan Gojjaam Oromoon achi keessatti badan. Dookumenti ta'ee raawwatee isin kana turtanii. Barmooyyuu dhogaa dhibba hin darbine Oromoonni kun wanna fagoo miti. Warri raayyaa Tigreen lafa keenya jettee yoo falmattu warri Oromiyaa biltsiginaa harga maratanii akkamitti ta'an. Amaarri Walqaayit lafa keenya jettinu raayyaan Oromoodha jechuun maaliif dadhabne? Oromummaatti boonu dhabame bar my friend. Oromoodhaaf dhaabbachuutu dhabame bar. Jarri Shawaan Wallaggi keenya jedhani nu Gondariif Gojjam keenya jechuun dadhabne maaliif?